maal jechuu alatti hojjeteemu inuma barbaachisu na dhaggeeffadhu jaalalti ni qabbanooti na dhaggeeffadhu Farahaan awaan akkanaan dhaga'uuni beektaan ani hordoftoota hundi isin duratti hin jaani Farahaan kun yoonii fi baatii shan si hannee bakka siif gabaatiin shan Farahaan malee sanii ala jaalalaksitti oofuun inuma barbaachisu baatii shanitti farreen kun gaadura wanta kisimu mee farri kana nama biraa godhee raasa'u farri wanta kirraanaas wanni irra haasa'etu hin jiru farri kana nama biraa wanni irra haasa'etu hin jiru laala hordoftoota isin duratti itti himuudhaan amma siriyeessa aggaachaa isaa jeetiin didwaadila ta'e ni beektanii Amerikaas dhiisee waameeqas dhiisee soozaat baatii shan ni gahaa jeetii yaada isinillee yaada keessan koomentii jala naafaa dhaggeeffadhu kaa mucaa farree jaamu tokko dhaggeeffadhu isin hordoftoota keenya yaada dhaggeeffadhu kaa nama biraa godhetiin raasa'u deemaami akka wal fuudhuu qabnu isin hundinuu koomentii jala naa barreessaa oo bakka itti haasee sirra hin deema hai Faraan hoggaa jaalala hirriba dhabee maal wayyaa sumaane gaabula Magalee sumaane gaabula siyaamee wal fuudhanii gala garaan koo na diidee sumayya daabula garaan koo na diidee sumayya daabula jaalala hirriba dhabee maal wayyaa sumaane gaabula Magalee sumaane gaabula siyaamee wal fuudhanii gala garaan koo na diidee sumayya daabula garaan koo na diidee sumayya daabula akkam jirtan hordoftootaa fi daawwattoota kaayyattu isin hundinuu bakka jirtanitti nagee isinitti haa ta'u fayyaa qabdanii nagee keessan ani galata rabbii hunoo as gaheetiin jira nageen qaba fayyaan qaba har'aan tana farree wakkii baananaan jeetiin hunoo osoo inni hin dhufin osoo inni kaameeraa dura ol hin qabatin dafeetiin kaameeraa ol qabadhe dhufu jira wakkii goonanaan jeetiin eegu jira hunoo ganaa hin qaamma hin dhufne kophaatti yaan jira wayii Haba hararratti dhaabbachuutti jira jecha akkasumatti maalfiin nama karaa deemuun kaameeraa naa qabaa jeetiin kaameeraa naa qabanii isiniif waraabuu jira jechuudha ammaan tana farreen eeguu jira farreen kun eessuutti hafeessa amma naada walee bargaheetiin jira naan jee ture garuu hunoo hin dhufne anuma akka jiba guyyuu anumaa dura dhufa hordoftoota keenya qaalii ani nagaan isinii qaba bakka ani maaliin isiniin ta'a jechuun waa hundarraa ammaan tana xiqqashoo gufuu nurraa tasgabbaahee jira bakka gammachuu fi jaalala qofaatu nu jidduu jira naaf farree jidduu ayyaanis waan itti farreedhaaf inni siifin meette saniif hin himnee fi nillee hin dhufne bakka walillee nagarree jechuun haleellee garuu halee kaameeraa viidiyoo isin waraabuu qabna turte viidiyoo isin waan isiniif gadi hin dhiifamnis dhiifama nu godhaadha wanni viidiyoo isiniif gadi hin dhiisiniif farreetu bikka takka dhaqee ture dhimma wayii takkaaf namaatu isa barbaade achi hotee ture anilleen mana keessa dalagaa takka xiqqoo takkaan qaba turte sanumaafin isin hin dalagini hordoftoota keenya ayyaanis kaachumaan achi taate ani waaquban qabu gawaan jiru haala jiru ani immoo gama kiyyaan jaalalaa fi gammachuu qofa gammachuu addaa jechuu gammachuu laal taniin namaafillee ibsuu hin dandeenye jechuu gammachuu addaa keessaan jiraan isiniin jaha baay'een gammadee jira farree kiyya anaaf farreen ammaan tana gammachuu tapha qofla jaalala qofa jechuu wanni nu jiddu jiru ammaan tana gaaggaa'is maaliin beeytani nama jaalattanii jettanii waan feetan arsaa feetan yoo kafaltanillee jechuu bakka maaliin isiniin jaa waan takka isinii qoccoo hin qabu jechuu maaliif nama jaalattaniif waan feetan yoo gootan bakka maaliin isiniin jaa gammachuu malee jechuun jaalala jechuun dura irrattu bakka mi'aa jiru ifa jiru maaliin isiniin jaa waa'ee jaalala jechuun bakka ana jaalaluma tana akkana jee ibsuu hin danda'u jechuudha. Jaalalti tun waa meeqa? Jaalalti tun gosa qabdi. Gosni isiitis jechuun namni takka siin jaaladha jee sikki jiba faa. Garuu ani farree dhugaa rabbii isin himuudhaaf kun isin duratti hin dhaabbadhee isin himaaf. Farreen dhufu jira. Garuu ani farree hedduu malee hisaaba alaan jaaladha jechuudha. Jaalala isaatiin. Waa meeqaan ta'ee ni beeytanii isinilleen bareegama meeqaan kafalee ummaan tiyalleen akkasitti bakka maaliin isin jee isin ibsa akkaan itti jee isin ibsullee isin hundin waa hunda ni beeytan jechuudha. Innaa hordoftoota keenya qaalii kabajamtoota isin jaalatamtoota isin bakka kabajaa guddaa na biraa qabdan wallahi ani hedduu maleen isin jaaladha jechuudha. Innaa hordoftoota keenya ani jaalalaaf jee waan
godhe hundi waan akkanatti hin fakkaattu jechuudha. Wanni fedhe yoo dhufeewu wanni feete yoo dhufte waan akka hani wanna jiru hin jiru jechuudha. Dhugaan isinitti hima. Innaa hordoftoota keenyaa ani waan hin jiru bakka akkaan itti jeessuun hin beeku. Jaalala teenya tan. Hai. Eenyu? Farree. Maal si goota qararoo? Faraan? Eenyu? Maal godhu jirta? Eenyu? Eenyu? Wee, silkitiin irraa fuudhu deemtanii? Aboo kaameraamaanii? Farree xiyyaa. Bilbilli jaalala oollee ani yaadatti bilbilee guyyaa deddeeme jedhoomsaa aduun deebiirratti galee waan bira yaada waan qabu waa'ee kan keetaatu malee waan bira yaada waan qabu waa'ee kan keetaatu malee sirkachuu qofaa. Sirkachuu qofaa tuna guutaa taphiyyaa milee. Sirkachuu qofaa tuna guutaa galaafiyyaa milee. Masnoo jaalala na yaasee wayitee butaatte na baasee akka hamaatti wal barre akka hafuunta nu naasi. Ani Arreen waa kaameraa qabattee dhaabbattee eegu jirta? hordoftoota dhugaa hattuu seetii rifadhee turte lakka faraaniitu akkanatti dhufee sarpiraayiz na godhee jechuudha. Ani asiin eegu jira inni immoo duraan dhufeetti mal sarpiraayiz naan jechuudha. Farree xiyyaa wayyee. Mee hordoftoota haa nagee gaafadhu. Akkam jirtan hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo akkam nagee qabdanii fayyaa keessanii. Akkam jirtan hordoftoota keenyaa fi hordoftoota keenya ammaan tana naafsuusiin gufaatee hedduu keessa dabarree turre ammaan tana har'ammoo immoo orjinaala taatee kaameraa qabattee dhaabbattee na jechuudha. Wakii baanaan si dura bahee gaa kaameraa si dura baheetiin qabee. Kaameraa dura baatee qabdee garuutu har'a fuula sirraa gammachuu jira. Nagee osoo uummatan gaafatiin sin kabalaawe. Hordoftoota keenya irra deebinee akkam nagaa qabdanii fayyaa keessanii jirtu galata rabbii as geenya jirra. Akkuma beekamu gaa. Faraan as geenya jirra. Huno isin dura dhaabbachaa jirra jechuudha. Suzaman isle. Arraba gammachiisaa ba'aalaatiin qaba. Maal harkatti? Farree xiyyaa akkam jechuudha. Ani wanni jaalala caalaatti akka hin jiru wanni harkadhe waan biraatti akka hin jirtu farree xiyyaa fi jaalala xiyyaa harkadhe jechuudha. Hordoftoota akkuma beekamu Suzaan itti tolee jira. Irraa bareedee jira. Alaabaa siitiis raawundisi. Irraa tolee jira. Ani jaartiin farree fataatee faashan baay'ee babbareedee kunoo karaa wakii goonazee hama dura dhufee kaameraa isin ol qabee jechuudha. Gaaffii takkaan qabaaf. Walumaa galatti gaaffii akkasii hin qaba. Maal jechuudha? Dhaabadhuma. Akkuma beekamu namni amma kana gammadee qoflee taphatu kuni kanaan dura jaaniif jettee ilma namaa fuutee bakka jechuun jaaniif jettee hoggaan juuqa namni dhufee nuyi faradaa uumee jechuu qiyyaa miti. Ayyaan kaadheen gadda akkuma dhuftetti walumaa galattu ani osoon waan kanaa waan sanii edda hin baafatin dhuftee isin ayyaan dhimma wayitiifis barbaadannaa dhimma saniis hin dubbanne waan akka hin dubbanne dhimmi sana achumaan hafe michoonis achumaan achi taate naafis hin dawwallee anis hin dawwallee fi bakka hin beeku gaanii michoonis achumaan haftee anis karaa biraatiin kutee dhufee karaa biraa kuteetiin dhufee sustiyya immoo qimamni tiyyaa desiyya tiyyaa ifa jiru keetii sustiyya dhugaa dubbachuudhaaf wallahi jaala keessatti aarsaa hedduu kofallee jirra. Waa hedduu kofallee jirra. Garuu waan jaallataates. Fuuldura keenya ifa liseeti. Akkuma nama mul'ata. Rabbiin keenya akkuma fuuldura keenya ifa godhee jira. Maaliif ni beektaa? Gaafaan hordoftoota keenya amma haala teenyeeti
alatti kan wal jaalanna gaafa haadha mana kiyyaa taate mana alaa wal galfanne mana tokko keessa waliin Oh my god. Yaadu jechuun gammachuu guddaa akkanatti waan tahaa jechuudha. Jireenya keenya gaafas nurraa bareeda nurraa wal qixxaate jeetii yaada. Dhugaadha hayi maal jechuudha. Amma yeroo bijee waggaa lama yookaan waggaa sadi booda. Waggaa maal jechuudha waggaa jechuun. Waggaa baatii jechuudha. Jechuun laanni jedhamsistiya. Waggaa sadii leen godina waggaa lama booda. Hin ta'u waan akkasii maal jechuudha alatti hojii deemu inuma barbaachisu na dhaggeeffadhu. Jaalalti ni qabbanaa jechuudha na dhaggeeffadhu. Wanti qabbanees hin jirtu. Farahaan awaan akkanaan dhaga'uuni beektaani ani hordoftoota hundi isin duratti hin jaani Farahaan kun yoonii fi inni baatii 5 si hannee bakka siif gabaatiin 5 Farahaan malee sanii ala jaalalaksitti ofuun inuma barbaachisu. Baatii 5tti farreen kun gaadura. Wanta kasimu mee farri kana nama biraa godhee raasa'u farri wanta kirraanaas wanni irra haasa'etu hin jiru farri kana nama biraa wanni irra haasa'etu hin jiru laala hordoftoota isin duratti itti himalaan ammas siriyeessa aggaachaa isa jeetiin didwaadila ta'anii beektanii Ameerikaas dhiisee waameekaas dhiisee soozaat baatii 5 ni gahaa jeetii yaada isinillee yaada keessan koomentii jala naa haa dhaggeeffadhu kaa mucaa farree jaamu tokko dhaggeeffadhu isin hordoftoota keenya yaada dhaggeeffadhu kaa nama biraa godheetiin raasa'u deemaami akka wal fuudhuu qabnu isin hundinuu koomentii jala naa barreessa. Bakka itti haasee sirra hin deema. Saraan hoggaa. Saraan. Duuba na dhiisi kaa. Koomentii jalatti barreessan akka hordoftoota keenyatti waan isaan jaan ni goota dhageessanii ni goota. Haa dubbii na dhiisa. Mucaa farree jaannu tokko irraa naasoo deema. Farahaan. Dhaggeeffadhu kaa. Farahaan farree kana bar namuutu beeka. Namni beekanii nama biraa godhee naatu raasoo deema. Mucaa farree jaamu tokko jireenyi isaa fuudhuu ni barbaada garuu ni barbaada dura mucaan ifiin danda'a jaa erga if danda'e booda akkasitti bakka ani jiraame kaa jalqaba irratti if danda'uudha amma gaa piroosarra jira jechuudha lammaffaa itti aansinee takkaffaa eegaan if danda'e booda lammaffaa wanta biraallee godhuu baaddo suusti gaafas fuudhuu kiyyaa waan afaan qabne hagasitti dalagaa takkaa sammaan tana barbaadutti jira namni information naa fide dalagaa wayii takka sineen naan jaani dalagaa san seenii dalagaa sanirraan step by step dhaan jijjiirama fidaa dhufee jechuudhaanis waan naafsis keeqa ilmootinyaas kee taan ammoo waliin harkanna. Isaan waliin harkanna. Kasanii achi immoo hagasitti haga waggaa takkaa fi lama ammoo obsuun kee dirqama. Oh my god garuu farree xiyyaala akkasitti namni nu jiddu seenu ni beeyta akkatti nu jiddu seenan nu hiraarsu ni beeyta ani bakka farree dadhabeetiin jira haasoo namaatii fi wannaaw bakka ani jechuun Farahaan. Suustiya atummaan gurran kanniniif wallahi gurran kanniniif yoo ati gurra kannuu fi baatte jechuudha uumaa takka wanni rakkina fidu hin jiru garuu yoo gurra kanniteef qofa. Ani gurra kan nuti hin jiru fi Farahaan garuu maali ni beekta as biratti hajuru Farahaan ani bakka jaalaltii bar meen dhiismee Farahaan akka naafeeti addabaan waan hin feeneef naan dila san turuun qabnu sin Farahaan saniifin sin jaan malee waan biraatiif hin jaan. Hordoftoota keenya. Ati na fuudhuun feetu. Haraa an keeti bir maaliif si fuudhuun maal jechuudha Farahaan. Si fuudhuun kiyya waan afaan qabne hordoftoota keenya. Wallahi ani Suzan nin jaaladhaan bakka nin jaaladhaan garuu isinis obsu qabdi hagaan bakka itti qophooynu waa hunda itti qophooynu obsu qabdi akkasitti ammoo wanni jiru jaanii fi jettee namaa dhaga'uu baattee ammallee namaaf fi nama adda baasu jira wallahi jaalaluma nuti waliif qabnu kanarraa kan kee namoonni hinaafan 100 kumaan lakkaawaman kanaafu kana cufammoo diina keenya hedduu jira akka kasaata beeksisuuyyee diina hedduu qabna garuu diina dila kana kan injifachuu dandeenyu kan gubbaanuu dandeenyu jaalalaaf tokkummaan keenya yoo cimee itti fufuu qofa wallahi an akkasiin jaakka keetitti omeekkan
Anillee akkasiin gaafarnee garuu yemman tana nama dhaga'uun qabnu taasoo namaatii fi gurra kan nuun qabnu gufaa tana jiddu jirtullee waa takka wanna jechuun qabnu innaa akkasiin siin gaafarree xiyyaa innaa bakka qaama gaddeemnaa hoo gaddeemneeti wakiif dhufnee viidiyoo bakka ni gaahaa hin ga'u. Ni gaartu maaliif siin ga'e ni beekta farree sa'aan nu deema. Kararraa hin qabeen kaameraan keenya kanaas kararraa hin qabeen bikkatti deemuun qabu barnama qabne. Ati hanqaan hin dhufne neetu. No akkamitti eeguun dadhabe obsuun dadhabe. Hanqaan hin dhufne yoo qabda. Ati koo isa. Makiinaa si dhooyitee makiinaa si dhogeessi. Kobeetiya. Suuy farree xiyyaa. Ommi weensimaa. Ija gudun fadhima. Akka hordoftoonni si argutti ani qofa. Farhaan. Ani qofa silaalu jira. Silaalu jiran hordoftoota. Ani qofaati yaam. Nannoo gudun fadhaa. Ija gudun fadhu sirriitti. Nannoo. Gudun fattee jirti. Eshi. Akkas ta'e. Hai bar. Farhaan dafigaa hayi. Haa deeqaa takka maaliin barbaadanii beektaa? Deeqaa takkaaf akkasitti gudun fadhu waa si deegamte finatti. Farree jetti lubbuun tiyyaa. Farree jetti. Hojii teenya adda. Annaa hordoftoota keenya warri YouTube kanaaf haarii taatan subscribe godhuun irraanfatinaa laayikii fi koomentii godhuun irraanfatinaa isin jaalladha. Subscribe godhuun irraanfatinaa. Hanga lubbuun jiru addunyaa tanarraa furtuun gammachuu koo suma harka jira. Subscribe. Share copy link godhaa. Bye. Nagaan nu jiraadha. Eddusin jaalladha. Eddusin kabajaa. Kabajaa isiniin galadha.